بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. إن شاء الله كل مرة كأن كتابة تجيب المصور بتدري نقطة الإعجام تقع وأن قبلنا مرة والفكات التين أدى باسنو إذا سن الرجل رجل إيه 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 ليس وره إنني سي adda baasanudha. Fakkeenyaaf faa tuqaa godhe غير المتطرفات jedhe. Faa intarratti gamtu kan hin بواحد شيء kana godha kuna. Amma dhaga'amti Ni dhaga'ama. jira sagaleen. Aywa. Faa'ii kana akkaataa lamatti akeekee ture. Faa'ini kan gama dhumaatii fi gama jalqabaa xarafa lamaanitti argamtuu fi kan walakkaatti argamtu jaayin. ونقط الفاء قد يقول إلى المتطرفات طرف الرأس أرقمت كنتين بواحد تكون من تحت جلت. ونقاف قافيس تقاد تقول غير المتطرفة كاني في انترت أرقمت طرف الرأس أرقمت كنتين بواحدة تكون من فوق ركيست. ولم تكن الكاف ولم تكن فوق وقتها يروسنا تشبه باللام لام التك فقط فتركها مهملة لك فهمت قديس. وترك اللام والميم والهاء والواو والألف مهملات لك فهمت لعدم الاشتباه. والني والفكات وان أبمف والفكين وان أبمف وكذلك بكنا في أكما كان ترك الفاء أو القاف فاء في قاف إيس والنون والياء نون يائس المتطرفات isii xarafatti argamtu muhmalatan lakkifamtuu godhee li'adami ishtibaa wal fakeenyii waan dhabameefi jedhe. Faa'i akkaataa lamatti faa'ii qoofii nuunii jara kana akkaataa lamatti barreesse jechuudha. Faa'ii walakkaa jechaatti argamtu qoofii walakkaa jechaatti argamtu nuunii fi yaa'ii walakkaa jechaatti argamtu muhmalaadhuma godhee dhiise. Lakkifamtuu tuqaa tokko utuutti hin godhin. Galee isii daafatti argamtu jechuudha. Al-mutaxarrifaat fi qoofii fi nuunii fi yaa kan xarafa irratti argamtu tuqaa tokkotti hin godhin nama dhiise. Faa'ii qoofii fi nuunii yaa'ii isii walakkatti argamtu kan xarafa hin ta'initti tuqaa dhiise. لعدم الاشتباه والفكين وأنا بمف جتشو jalqaba irratti yoo kaasne nuunii fi faa'is waliin fakkaatu dhumarrattis nuunii faa'inis waliin fakkaatu waan ta'eef dhiisee jechuudha. وجمعها العلماء isii kana walitti qabe faa'ii fi qaaf nuunii fi yaa'ii
xarafarratti argamtu sana walitti qablamin bikalimati jechuun yunfiqu jedhuun walitti qabe. Faa'i fi nuunii fi faa'i qaaf jechuudha. Summa jara alcamalu. Eeganaa hojiin ni deeme. Cinda almashaarikati warra gambahaa kana biratti calaa naqxihaa tuqaa irratti tuqaa isii irratti godhuu irratti hojiin deeme jechuudha. Tuqaa jechatti faa'ii fi qaafii fi nuuni yaa'ii kan xarafa irratti argamtu sana tuqaa itti godhuu irratti hojiin deeme. Fardan lilqaacidati qaacidaa dhiisanii bu'uura yookaan seera Nasr ibn Caasim kaa'e sana dhiisanii Nasr ibn Caasim akkam godhee kaa'e faa'ii fi qaafii fi nuunii fi yaa'ii kan walakkaa jechaatti argamtu tuqaatti godhe kan immoo xarafa irratti argamtu sana immoo tuqaatti hin goone. Isaan immoo warri mashriqaa kun maal godhanii jara kana afran qubee afran kana kan xarafa irratti dhuftus tuqaadhuma akkuma walakkaatti yeroo argamte tuqaa qabdu sana yeroo xarafa lamaanitti argamtes tuqaa qabaachuu qabdii jedhan. Wabaqiya almagaaribatu warri dhihaa kun gara Morookoo, Naajeeriyaa, Aljeeriyaa jirri kun warri gama dhuma baha magaaribaa kun dhihaa kun maal godhan ni hafan alal aslii dhuma isaarratti hafan. Asliin isaa maali? Faa'iin kan walakkaatti dhufe tuqaa qaba. Kan walakkaatti hin dhufin kan xarafa irratti dhufte immoo tuqaan ittiin godhamne akkasuma irratti hafee jedha. Masalan amsilatun fakkeenya calaa dabxi seera Nasr ibn Caasim kaa'e lixuruufi yunfiq jecha yunfiqu jedhu kanaaf alladii dalaja calayhi kan isarratti deeme almagaaribatu warri dhihaa kan isiirratti deeme jedhu. Warri dhihaa kan isiirratti deeme suni warri dhihaa kan irratti deeme sun akkamii? Fakkeenyaaf jecha kana keessatti yoo kan ilaaltan taatanii amma geengoon tokko bakka kana of butaa geengoon kun bakka kanatti bimaa kaanuu yasdifuuna jedha. Yasdifuunaan kuni faa'iin bakka kanaa kun tuqaa qaba. Isiin kun maal? Walakkaa irratti dhufti waan ta'eef jecha walakkaa irratti dhufti waan ta'eef tuqaa qaba. Tokko yawma yukshafu gaafa jedhu immoo bakka kanatti yukshafu gaafa jedhu xarafa irratti argamti faa'iin kun. Faa'ittii kanarratti tuqaan hin jiru. Ilaala ofitti butaatii ilaala tuqaan qabdu bakka kanatti. Tokko ansaaqin jechuudha bakki kun amma ansaaqin amma kanatti qaafii jira jechuudha. Qaafiin kun xumura jechaa irratti jira waan ta'eef xarafa irratti waan jiruuf waa tokko tuqaa tokko hin qabu. Bigalee tuqaa tokko hin qabu. Hayyee amma as dhufaa hammas gadi kotta ofitti buttanii ilaaluu dandeessan. Asirratti immoo fadarnii jedhaman bakka kana jechi bakka kanatti geengoo bifa cuquliisaatiin jiru kan fadarnii jechuudha. Bakka sanatti maaltu jira? Xarafa irratti jira waan ta'eef fadarnii faa'iin maal qabaa? Tuqaa hin qabu. Fadarnii jedha. Bakka kanatti maaliree? Xarafaa miti jecha walakkaa irratti waan ta'eef faa'iin tuqaa tokko jalaa qabaadha. Tokko. Amma asirratti yoo gad dhuftan ammas asirratti yaa'i jira. Yaa'iin kun tuqaa lama qaba. Maaliif jennaan alhadiif yeroo jedhu yaa'iin kun walakkaatti jira waan ta'eef tuqaa qaba. Ammoo qalama diimaadhaan kotta. Qalama diimaa kana jalatti immoo wa umlii jechuudha. Wa umlii jechuun yaa'iin sun dhumarratti jira waan ta'eef xarafa irratti waan jira ta'eef
tuqaa tokko hin qabu. Amma nuunii kottaa sanastadrijuhum jechuu bakkanatti. Sanastadrijuhum jechuun kun nuunii walakkaatti dhufte kanaafuu eega walakkaatti dhufte tuqaa qabdi. Siigalee min haythu gaafa jedhu asirratti nuuniin hammas haythu jechuu nuuniin bakka kanatti sukuuna qofa malee waa tokko hin qabdu. Maaliif jennaani walakkaatti dhufte xarafarratti dhufte waan ta'eefi hin qabdu jechuu. Akka kanarratti deemanii warri magribii itti fufan. أمثلة فكين على متطور أمثلة فكين على ضبط سرنا المطور موت إفمي لحروف ينفق قبي ينفق جدف الذي درج عليه كنسرة المشاركة والربها أكثر نصر بن عاصم كان ولكا في داري جتشوري سنيتما ولكا تدفتوس دررت دفتوسي طرفرت دفتوسي تقارو مقواجو قبدي جدا كينيا سمو عميون سلا طرفرت في كورا مغرب رتي هنكب ترسلا أدموني كبكونو عميون جد سيغلي سماء جد نوني ولكا تدفت ما طرفرت دفت مال نوني قبدي توك في آذانهم ولكات رفتس نما قبدي بالكافرين كافي ولكات رفتس نقبدي يخطه يكاد البرق جد كافي نمس لكات رفتس هنقبدي يخطفه فاين تمررت رفس قبي تقاني كبار مشوا فيه جد فيه يائن ولكات رفتس كنو تقا لمسيني قبدي وإذا ظلم عليهم قاموا Kaafiin xarafa irratti dhufee kunis tuqaa qabaa jechuudha. Akka kanatti seera kaa'atanii warra mashaqaa. Seera warra mashaqaa fi kamirra jiran warra mashriqaa kanarra jirra jechuudha. Maaliif jennaani faa'iin, qaafiin, nuuniin jarri kun afranii yoo xarafa irratti argamanus walakkaa irratti argamanus tuqaan jaraa hinuma jiraa jechuudha. أما مو كانت آنو تطور نقط الشين موتنا تقاشيني أنشين أكانت أكموت أس موت فمي ميزة الشين شين أدى فهمت عن السين سين الراء بوضع كاء شوف سين كل جنجو أثناء الكين الراتة هرة تنكا كينيا كيني دوا فاني موهو الشين سينس الكيسة ديكا كيني الكان سيسة ديكا توقع أمي سيني كالغربا فامي ثم تطور الخمر ناني متسني والروب برسنو النقاط أما الشبكة النباتي أيوة أثلالا بريس النقاط الثلاثة تقاس الهرمي بفسي كالرقصدي هرمي كجدنو موزيمي بياميرا سجلو سنة تبا akka roga freetiin dhadhaabamu sadi hin jiru isa san bifa akkasii sanaan kamaan irraa yoom akka hamma agarru kanatti jechuudha. Tuqaan duraan akka alifaa dalga dhaabamte kun dhiifamte
akka bifa siiroo sadee kanatti inni digalee bifi sadee sanii isa kamii fakkeenyaaf bifi ana barreessaan jiru kun akka kanatti kaa'amte jechuudha. Haala akkanaatti kaa'amte. Bifa sadeen kanaan isheenis muuziyeemii biyya Masrii sana ni agartanii miti. Haala akkaniitiin sadiin kun kaa'amtee jechuudha. Kan as jechuudha. Amma katti aanu تطور كتابة الكاف مثنى الركاب المفرد كان كبر فمتي في والمتطرفة كان طرف الرت اللي بري فمت متميزة الدبات تاتي عن اللام لام الرا بشكلها بفسيتين إلا أنها غير إذن تطورت تطور موجه العربي برونبا حتى أشبه اللا أشبهت اللام أم لام فكات تتجج حتى بهت أما فكات اللام لامين فميزت أدبا فمها لام بوضع كاف زنادية كاف أول صغيرة تقو godhamte fa'iizatun laamirraa kaafiin adda baafamte biwwee kaa'uudhaan kaafii zanaadiyyatin sagiiratin arraba xiqqoo wahii fakkaatti jechuudha. Fakkeenyaaf qawween bakka quba irra kaa'atanii waa darbatan san hin jiru bakka sana fakkaatti jechuu kaafiin. Bidaakhilihaa keessa isiitti jechuudha. Keessa isiitti. Tahaala isiitti maca muruuri ayyaamii guyyaan of dabruudha wajjin calaa yadi ilkhaxaaxiina harka warra waa barreessu irratti ilaa maa yushbihu lhamzata gara waan hamzaa fakkaate yeroo jalqabaatii fi kaafiin maal fakkaate kun akka geengoo keessa jiru kanatti kaafiin kana fakkaata liin kana fakkaata lameenis kana wal fakkaatan lamiin wal fakkaatan kanaafuu eega lamiin wal fakkaatan maal godhamuu qabaa akka hamma jifanatti sigaleela isa kan kaafii irratti kaafii laamiin buufamee ka'ee walakkaa kaafii wahiin buufamne خلاص والبافدة والبافدة تا والبافدة ولا برس ولا برس كا نعرفه تنجرته
Eeshi akkasi. Kanaafuu kaafiini haala akkasiitiin laamirraa adda baafame jechuudha. Laamiidhaan wal fakkaatee jennaani kaafii wahii yedduu kaa'an. Kaafii arraba qawwee xiqqoo wahii fakkeessanii yedduu kaa'an. Boodarra kaafiin sun osoo muuxatuu maal ta'ee hamma dhufee hamzaa mataa hamzaa fakkaatu tokko ta'ee jechuudha. Ayyee qalbutii ol dabarse. كيف تحولت أكدت سكتة الكاف كافين جيرمت الزنادية كافين الرب قوي فكات قوي دوفت الرب قوي إسي مال وانت يا مال جدني مكان سيدا سمي سنة يرو دربتو سن بكا الرب أن هركان تقني قبان تقني دربتن إسي سنرى إلى ما شبه الهمزة تقرى وان همزة فكاتت سيقو إسي akka suuraa irratti argitan jalqabaa kaafiin akkas fakkaata ture. Laamiidhuma keessa kaafiin kaa'ame. Laamirraa gargar baasuudhaaf. Kaafiin sun akka lammaffaa irratti argamtutti lammaffaa irratti siqee booda irratti akka sadaffaa kanatti siqee afuraffaa irratti immoo isii bicuu kana hamzaa fakkaatee haala kanatti jijjiiramee jechuudha. Akka sana ture jechuudha. أيه كيف إن شاء الله وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.